Yooyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee shawuu qopheessee kan isin biraan ga'u qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa qaanqee shawuu keessatti qophii gingilchaa jettu qabna. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 18ffaa irra geenye jira. Sagantaa keenyatti hedduun keessan baay'ee gammaddan baay'ee itti bu'aaraa akka jirtan biyya keessaa biyyoota ollaa irraa warri qaamaan arges natti maa jirtu galata guddaan isiniif qaba. Garuu waan tokko ittiin isinirraa barbaada. Kan kooduwwaa miti. Maqaa Oromootiin YouTube chaanaalii baname hundasaa wal cinaa dhaabbachuun asirraa jalqabu. Har'a qaanqeen shawuu yookaan gingilchaan yoo isin hin gammachiisu ta'e bor isin gammachiisu mala. Yoon isin hin gammachiisu yoo ta'e guddina afaan keessa irratti hojjetama. Guddina aadaa keessa irratti hojjetama. Afaan Oromoo qulqulluudhaan hin gadi ba'ee isin taasisaa jira. Kunis guddinuma afaan keessaniiti. Kanaaf YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Nuti baay'ee itti dadhabnee saayitii lama sadii itti dadhabnee finnaa isin luka lama warra kaawwattanii televezyiiniidhaan banattanii ilaaltu yeroo barbaaddeetti paawuzii gootanii yeroo barbaaddan ilaaluu dandeessu. Bilbila keessanirraa konkolaataa dhaabdanii ilaaluu dandeessu. Akka barbaaddeetti ilaala inni kaan ciisee inni kaan yaabbatee inni kaan rafee inni kaan utaalaa inni kaan karaa deemaa dhaggeeffachuu danda'a. Sagantaa kana gaafa hojjennu yeroo dheeraa saayitii lama sadii nurraa fudhatee waa irratti qorannee finnee isin biraan geenya. Isinirraa garuu wanti barbaannu daqiiqaa tokko yookaan daqiiqaa lama jireenya keessan keessa YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. YouTube akkaawuntiin qabdan yoo ta'e Google akkaawuntii banattanii hidhattanii wal cinaa dhaabbachuu wal jajjabeessuun asumarraa eegala. Mee warroota biyya keenya keessa jiran YouTube chaanaalii qaban mee ilaala. Miillaa farda maanni miillaa farda miillaaf samaayii walirraa fagoodha. Kan isaanii gaafa guyyaa tokkotti bananitti wal cinaa dhaabbachuu wal tumsuu danda'u. Namni keenya immoo kana hin beekne namni keenya wal cinaa dhaabbachuu asumarraa habarru walii keenya wal jajjabeessuu habarru wal cinaa dhaabbachuu wal tumsuu waliif da'oo ta'uu wal gargaaruun kanuma ergaan keenya waan hojjennu salphaatti akka isin bira ga'u yoo aangoo qabaattaniillee maqaa keessaniin banachuu dadhabdan maqaa biraa feekii banaati YouTube akkaawuntii Google banadhaati subscribe ittiin godhaa waa keessa argattu waan ta'eef kan kooduwwaa miti Vision Entertainment ifaatu jira Raayyaa Studio faa jira OMN faa jira miidiyaalee maqaa Oromootiin jiru kan saba keessan ta'e ODM maan ta'in gurbaa arangamaa kana isayyuu maan ta'in subscribe godhaa. Har'a yoo gammaddan ta'e bor isin gammachiisu ta'a. YouTube chaanaalii artistoota keenya bananii gallakkisaa jiru subscribe godhaafi isin malee eenyu qaba namni kun kan hojjennu uummataaf hojjenna kaffaltii tokko malee waan tokko utuu isin hin gaafatin goofandii utuu hin badin utuu waa isin hin gaafatin hojjechaa jirra. Isinirraa wanti gaafannu YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa bakka jirtanitti artistoota keessaniifis warra miidiyaarra hojjetaniif miidiyaa gurguddaafis subscribe godhaa. Daqiiqaa tokkitti isinirraa fudhatti. Daqiiqaa lama yoo jabaate subscribe wala tumsin. Daawwattoota keenya gingilchaan keenya marsaan 18ffaan har'aa abbaan darabee abbaan carraa abbaan marsaa 18ffaa Obbo Dinquu Dayyaasaa. Har'a waa'ee Obbo Dinquu Dayyaasaa waliin gingilchina. Obbo Dinquu Dayyaasaa eenyudha badiisaan hojjetan badiisaan mootummaa kanarrattis ta'e mootummoota Ihaadiguma maqaadhuma jijjiirratte malee sanuma jalatti mootummaa duraas ta'e mootummaa ammaas badiinni uummata Oromoo irratti dalagee waliin ilaalla. Dookimantarii adda addaas ba'aa jira kun immoo dookimantarii gingilchaati. Badiin Obbo Dinquu Dayyaasaa qabu maali? Badiin Obbo Dinquu Dayyaasaa waa namicha lumpus hojjaadhuma isaanitti tolaam. Uuma tokko iyyuu hin godhin. Obbo Dinquu Dayyaasaa uuma tokko Oromoodhaaf hin godhin. Hojjaadhuma kana baatee gaafa uummata keessa lumpus jedhaa deemu lapheen koo barkakna jedha waan isaan beeku. Oromoon akkas turee jiru dur seenaa gaafa dhageenyu isee kurkurree akka keenyaa kana tun taane hojjaansaa akkuma Obbo Dinquu kana. Biyya alaa kana keessa namoota akkasii kanatu hormaataaf illee itti gargaaramu. Yoodhumallee mucaan isarraa argamnullee akkuma isaa kana ta'ee sanyii bareechaa jedhu. Kanaaf nama akka Obbo Dinquu kun hojjaadhuma isaa ilaalame badii isaatti hin deebina. Hojjaadhuma isaa kana gaafa laaltanii uummata kana gaafa deemu abbootii gadaa keessa suufii isaa kana nyaqitti godhatee gaafa qotee bulaa keenya wajjin dhaabbatu qeedhuma bareecha bara. Qee bareecha. Qee tolcha. Qee keessaa bareeda. Waan godhinsiif waan tokko hin godhin Oromoo waan tokko hin godhin
hojjaadhuma kana baatee lombos jechaa gaafa deemu hafuun kan waaqayyooti lafa bareeche. Innumti Oromoo ta'e anis Oromoo ta'e afaan tokko isaa wajjin dubbachuu koo duwwaattan boona. Waan tokko Oromoon godhe. Mee gara badii isaatti deebina. Namni kun Obbo Dinquu Dayyaas badii inni dalagu badii inni qabu keessa ani yeroo baay'ee keessa deddeebi'ee ilaaleera. Badiin Obbo Dinquu mootummaa kana irratti dalage inni guddaan Obbo Dinquun sabboonaa ta'uudha. Mootummaan kun sabboontota argaa jirra kana abaluu jedhee waan asitti nan barbaachisu. Sabboontotaa fi bakka hin qabu. Obbo Dinquu Dayyaas sabboonaadha waan ta'eef mootummaa kana biratti bakka hin qabu. Badiin Obbo Dinquu Dayyaas qabu sabboonaadha. Sabboonummaa isaa kanaan eenyummaa isaa jaallata. Aadaa isaa jaallata. Uummata isaa jaallata. Afaan isaa jaallata. Wallee isaa jaallata. Oromummaa isaa jaallata. Kun badii guddaadha. Namni abbaa qabeenyaa horii hammana ga'u yuunivarsiitota gurguddaa akkasii qabu, kolleejii qabu, televezyiin chaanaalii qabu, riizortii sana fakkaatu qabu, hoteelota beeka qabu kuni sabboonaa ta'uunsaa badii tokkoffaadha. Mootummaa kana biratti. Maaliif hojii mootummaan kun sabboonummaa bal'eessuu irratti dalagu Obbo Dinquu waliin hirmaatu qaba. Hindu egaa qabeenyattiitu boolla lixa malee. Kanaaf badiin Obbo Dinquu qabu isa kana. Inni lammaffatii badiin namni kun hayyuun Oromoo abbaan qabeenyaa abbaa hiyyeessaa kun qabu gara laafummaa isaati. Nama wajjin nyaachuu isaati. Nama jaallachuu isaati. Nama dhukkubsate wal'aanuu isaati. Nama beela'e beela baasuu isaati. Nama dheebote dheebuu baasuu isaati. Biyya keenya keessa waan akkasii hin jiru qaba. Kanatti hin guddanne saamicha keessatti guddanne nama afaan namaarraa butee nyaatu beenna malee nama afaan nama kaa'u hin beennu. Nama akkati duutu akkati dhukkubsattu si godhu malee nama isa dhukkubsate wal'aanu dhageenye hin beennu. Kanaaf biyya kana keessatti biyya keessumatti sammuu warra abashaa jalatti guddanne keessatti nama akka Obbo Dinquun kun bakka hin qabu. Waan qaburraa nama wajjin nyaata. Yoo ati wal dhukkubsatte hospitaala isaattis wal'aana. Hospitaalota biraan akkamitti hana gadatarree. Yoo ati horii hin qabne kolleejiitti ijoollee keessi barsiisa. Kolleejonni horii namarraa saaman biraan akkamitti jiraatarree. Kanaaf badiin Obbo Dinquu warra kana arjummaasaa, gara laafummaasa, nama dhammuusaa, uummata jaallachuusaa, saba isaa jaallachuusaa. Tujjaaroonni gurguddoon uummata kana keessaas ba'an, uummata kanarraa ba'an, uummata qabeenya uummata kanaan ba'an warra uummata keenya tuffatee hojjisiifatudha. Dinquun ofitti hammatee guddisee wajjin jiraatudha. Badiinsaa warra kana. Aadaa isaa jaallachuu, eenyummaa isaa jaallachuu, abbootii gadaa cimsuu, irreechi akka inni jabaatu gochisiisuu, foollee ijaaruu, aadaa badde kana deebisiisuu badiin Obbo Dinquu Dayyaas qaban warra kana. Arjummaa isaa. Adolee si bubbisuu birra fakkaatee darba arfaasaa roobuu malee dhaabaa firri dubbisuu ijaalaa jeesee darba yoo Dinquu Dayyuu malee Dinquun koo fiin beekaa yoon gorsaa lamaa teega Dinquun koo yaa kutataa olusi mara arbata. Harmeen Obbo Dinquu maal jedhamee haadha Dinquurraa gudeeda baatii sagal garaatti baattee deesse arraba isaaniirraa mee waa dhageenya. Kiyya bichaa muxinna kan biyya maraatan nama rakkateeti. Ana bichaadha fi muti annan dhale malee biyya hundaati. Abbaa nama maraate abbaa nama hundaati. Kun immoo ani baay'iseetan itti gammadeen jedhaani rabbii wajjiniin. Akkasi kunoo haati deesse eebbiste uummataaf latte. Kan kooduu waa miteetteem haati. Kan kooduu waatti waammadhu ilma kooduu waan jedhu ilma sabaateetti. Sabaaf dhalateetti sabaafan kenneetti eebbistee ganama eebbifamee gallakkifame. Namni ganama haadhaaf abbaan sabni eebbisee gallakkise immoo waan barbaade dura dhaabbatu. Dinquun akkas. Haadhatu eebbisee gallakkise. Haadhi fiilmii dalagaan jiran. Haadhi afaan kana bareechanii gammuu haasa'anii akka Dinquun paarlaamaa keessatti filamuuf miti. Abbaa qabeenyaati. Qabeenya guddaa horatee jira. Laphee uummataa horatee jira. Kanaaf fiilmiidhaaf miti harmeen isaa immoo gadi ba'anii haasa'an. Kiyya bichaa miti jedhan kan sabaati jedhan Dinquun kan nama tokko miti.
Dinquun kan maatii isaanii miti. Dinquun kan Obbo Dayyaasaa miti. Dinquun kan uummataati. Dinquun ija uummataati. Dinquun irkoo uummataati. Dinquun nuufi dinquudha. Mootummaadha. Mee uuma tokko siin godhin irruma deddeebi'aa mee viidiyoo isaa mee ilaala. Waan tokko siin godhin. Waan tokko siin dalagin. Nama dhukkubsate siin waldhaanin. Aadaa keetiifis waan tokko siin godhin. Namni cumti bareedaan kun dumbul gaa jedhee gaafa uummata keessa deemu mee ilaalame. Harka qabatee abbootii gadaa. Awaara keessa si wajjin ta'a. Si wajjin bu'a. Haasaa isaanii rammoo dhageenya. Kuma ani hojjedhee argadhe kanatti hunduu qixxee kiyya akka argatu fe'ii kiyya. Kana bichaa oduun ta'in immoo namni tokko ta'ee barnoota irratti cimee saba isaa uummata isaa kaayoo isaa oduun daggatiin galmaan gahuudha akka irratti hojjechuudha. Kana godhuudha immoo tokkummaan Oromoo barbaachisaa waan ta'eef Oromoo tokkummaa irratti hojjechaa jirra. Oromiyaa barnootaan bilisoomsuudhaaf kaanee jirra. Mee jireenya isaa guutuu warqee shaakkisoo istiroodhaan keessaa xuuxaa ture. Dhagaa emne bireed kinoo mandii keessaa wallagga keessaa guuraa kan ture. Warqee yuubdoo guuraa kan ture guyyaa tokko gadi bee akkas isin jedhee beeka. Guyyaa tokko akkas gadi bee uummataa dubbatee beeka. Sababii isaatiif shaakkisoo keessatti ijoolleen meeqa harka malee miila malee dhalattu sana keessa alaamuddin akka jedhee beeka. Umurii isaa guutuu Oromoo irraa guure. Ana duwwaa miti uummati kiyyas akka isaan hojjetanii bakkan ga'e kan akka ga'an hin barbaadaa siin jedhama. Mee biyyi lafaa irratti sooressi akka namaan jedhee jiru jira. Afaan keenya irratti hojjenna, aadaa keenya irratti hojjenna, uummata koo barumsaan bilisoomsuu barbaada siin jedhama. Mee jireenya isaanii guutuu waggaa 27 bara Ihaadig duwwaa miti. Waggaa 100 ol fooqiileen Finfinnee keessaa Samaayii keessa jiran kun qabeenya uummata keenyaan ijaaraman. Meeqatu buqqee lafa sanarraa dachii sanarraa meeqatu barbada uummata meeqa dhabame uummata galaan uummata gullallee abbichuu meeqa dhabame jireenyi isaaniiyyuu hin beeknu afaan keenya meeqa dhabame warri kun gaa warra istiroodhaan uummata keenya dhiiga xuuxaa turan keessa guyyaa tokko kee uummata keessa dhaabbatee akkasiin jedhee hin beeku uummata kun barumsaan bilisoomsaan jiranaal taaddasee birruudha. Jirenaal taaddasee biruuttaane kinoo Dinquu Dayyaasaa kaayyoo jirenaal taaddasee galmaan kan nu ga'aa jiru. Oromoo barumsaan kan qaraa jiru. Yoo ati dhukkubsatte duwwaa miti. Yoo ati beelofte duwwaa miti. Isa gara fuula duraatti illee egeree keetiif barumsaan akka ati qaramtu. Aadaa irratti guddisu, afaan irratti guddisu. Dinquun sirna. Dinquun nama tokko miti. Dinquun mootii Oromooti. Kani fudhadhurra yookaan namaa kennuun gammada. Kan hin fudhadhurra uummata kootiif waggaan kennuun gammada. Inni kaan nam fudhachuudhaaf nama fixaam gosa fixaam kinoo gosa gullallee fixaam inni kaan sooromuudhaaf gullallee fixanii abbichuu fixanii gosa meeqa fixanii biyya keenyarraa keessumatti uummanni Oromoo tuulamaa duguugamee dhume maan Finfinnee keessa kan ture har'a fooqiin isaanii Samaayii dha'ee jira. Dinquun garuu tokkitti himti qabnu iji keenya yeroon kennuun gammadaa kan hin fudhadhu caalaa yeroon saba kootiif kennuun gammadaa siin jedha barumsaan hin bilisoomsaa jedha. Fi seenaa badallee deebisuudha ammoo humnaanis ta'ee gazzabaanis ta'ee uummata kee cinaa ejjennaa kanuma dabarsuu barbaada. Seenaa badde deebisuudhaaf kan si wal'aanu miti kan beela si baasu miti isa Oromoo jalaa bade waan bade jira seenaa bade kanallee humna kootiinis ta'e ganjaba kiyyaan illee ta'u baddeessaa dhaqeeti kan Harargee keessatti kan haasa'e leencichi Tuulamaa sabboontichi Oromoo kan haati isaa Oromoof deesse kan eebbistee Oromoof laatte. Agartan Oromoon yommuu eebbistu saba isaa gidduu dhaqee
utuu hin tuffatin utuu saba kana hin tuffatin qabeenya hammana ga'uun qaba qabeenya hammana ga'uun horadhee jiran jennee uummata isaa keessa dhaqee eebba furata haadha duwwaatu eebbise miti oromootu eebbise booranaa eebbisan gujiirraa eebbisan harargeerraa eebbisan karrayyuurraa eebbisan wallaggarraa eebbisan shawaarraa eebbisan jimmaarraa eebbisan sababiinsaa dinquun seera ta'e dinquun abbaa iyyeessaa ta'e dinquun abbaa oromoo ta'e dinquun abbaa aadaa ta'e dinquun abbaa duulaa ta'e garuu roorroon gaafattammaatu deebiilleen kennuuf yaa obsasaa. Taa kenninus yoo qarshii biizinasii keenya keessa dabarree biizinasii uummataa yaadnu namni kan itti ganzaba dhumne qaba kanaaf uummataa kennu barbaadetii wayim wanna tokko tokko jedhuu danda'a garuu ibiddarra deemnee tas geenye akkuma jiruun uummata keenya rakkataan jiru qabaataan jiru kana kan hunda keessa dabreetti as geenye akkuma salphaatittis buti seenaa kiyya duubatti oggaa deebistee ilaalte baay'ee kan hani barnootaa ta'ullee jira. Kanaaf salphaatti hin finne horii kana hammam abidda meeqa keessa deemeellee hafidu hammam rakkadheellee hafidu bu'aa bayii baay'ee keessa darbeellee hafidu jedha garuu horii kun uummata koonaan caaltu jedha. Har'a gaafa uummatatti hin gargaaru har'a gaafa uummataaf laannu waan salphaatti finne miteedha garuu uummata koonaan caalu jedha akka jechuudha. Maallaqa kana hammam rakkadhee iyyuu hafidu maallaqa kana fiduudhaaf hammam iyyuu bu'aa bayii baay'ee keessa dabarsu lubbuu koollee aga aarsaatti of haa dabarsu garuu uummata koonaan caalu. Dinquu Dayyaasaa qabeenyi isaa qabiyyaatee kana waasaa takka kophaa kiyya jeemee waamne horii isaa kanaaf hojii. Babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa. Yaa Dinquu Obbo Dayyaasaa uummata koonaan caalu jedha. Mee ilaalaa Dinquun Dayyaas OBS Dinquun Dayyaas kolleeji Dinquun Dayyaas riizoortii hammana uummata isaatiif buuse. Dinquun Dayyaas tujjaaroonni kanaan duras isa dura turaniif tujjaaroonni isarra turan hedduun isaanii istroodhumaan uummata keenya tutu. Inni garuu kaayyoon isaa uummata isaa barsiifachuu. Kaayyoon isaa uummata isaa kolleejii bane, televezyiin xaabiyaa bane, akkasumas riizoortii bane, mana barumsaa naaf yaadiin bane uummata isaa barsiifachuu. Kaayyoon isaa uummata isaatiif dhaabbachuu. Kaayyoon isaa uummata isaa giddu galeessa godhachuu. Mul'anni isaas kana. Kana argan abbootiin gadaa keenya nuu mudan yeroo mudan abbaa duulaa godhanii mudan. Hojii gurguddaan qabu. Hojjetaa 5,000 qabu. Hojjetaa 5,000. Hojjetaan 5,000 kun Oromoodha bara. Dinquu biraa kan hojjetu hojjetaan 5,000 kun Oromoodha. Biizinasii bakka adda addaa bakka 50 oliin biizinasii adeemsisa. Oduun ganzabaa isin duubaa isin qarqaaree wayya malee bakka kana irratti xiqqoo na rakkisaa jedheetiin kana isinitti. Ani amma isin qabu seera si qabee gadaa si qabee gadaa kananii si qabee waraabee kananii si qabee balkaatulluu si qabee giddeetaa nuu seentaa. Mee ilaalame asuma bakkatti kanatti paawuzii godha imimmaantu na qabata bakka kana immoo argu akkaataan itti abbootii gadaallee kabaju ilaalama. Ani maallaqaan isin qarqaara jedhe anaa nyaatu qarqaarummaa kana nan jaalladha baay'ee bakkatti isin hin qarqaaraadha maallaqaan isin qarqaaraadha garuu gadoonni abbaan gadaa taasoo sana akka inni kabajaa abbaa gadaatiif qabu kabajaanni uummata isaatiif qabu kabajaanni aadaa isaatiif qabu kabajaanni eenyummaa isaatiif qabu sana keessatti ilaalama. Uummata kana caalu qabeenyi keeyyan uummata kanaatti kophaa qeenorree waaqa sii kenne si waanne. Obbo Dinquun kuusaa foolleeti foolleen keenya qaba. Foolleen kana uummataa.
agartan abbaa duulaa godhanii abbootiin gadaa gaafa mudan kabajaa abbootii gadaatiif qabu ulfina aadaa isaatiif qabu hamman biizii haa ta'ullee malee dirqamatti kenname fudhate. Obbo Dinquu Dayyaas nama ijaan jiru duwwaa miti namni ijaan hin agarrellee gaarummaa isaa Obbo Dinquu Dayyaas dheeraa ta'u gabaabaa ta'u kan hin beekne akkana jette kana. ይሄ ወደታች ሲነበብ አቶ ድንቁ ደያስ ይላል። አርቆ ሀሳቢ የምትል ወገኔ ቶሎ ጥፉ ይላል ሌላው በጭካኔ ድርጅት ይስፋ በሁሉም ከተማ ንግግር ይመር እስከ ዳር ይሰማ ቁም ነገረኛ ነህ ለድሆች ደራሽ ደጉ ርኅሩህ የራበውን አጉራሽ ያመንከው ፈጣሪ ሀሳብህን ይሙላ ስንቱን ሰብስበሃል በአጥር እያለ ነገርት ዴራ ta'u gabaabaa ta'u diimaa ta'u gurraacha ta'uu beektu garuu gochaa Dinquun godheef oolmaa Dinquun godheef akkasitti haasa'u waan Dinquun hojjete hedduu keessa deemee ni beektu yoon kana isinitti hime intalli haadhatti miixuu barsiisuu jedhama har'a kana isinitti himuuf hin dhufne uuma xiqqoo tokko wal yaadachiisuudhumaaf namni ijaan illee argee hin beekne namni isaan maal akka ta'e illee hin beekne hamman hojjetaa jechuudha Dinquun. Hin darbu hanga hin darbutti boota nu barbaadee nu dhabe bakka biraa isin nu bituudha. Gidee barbaadee nu dhabu asuma nurraan beeyat nurraa asinarraan deemtan jee asin nu teessise. Ilma keenya ilma kiyya rabbi isaan ammallee olu haa godhu utubaa sibiila rabbi haa godhu umri isaa umri harraa geessaa rabbi haa godhu. ድንቁ መጀመሪያ ጊዜ እዚህ አሰፈረን። አምጣ ሲባል መስጠት ብቻ ነው። ለድንቁ ምንም ወሳኝ ነገር የለውም። እግዚአብሔር ይስጠው። እኔና እኔን የመሳሰሉ ያው ትልልቅ ሰዎችም ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ነው የምንኖረው። መድኃኒት እንጠቀምም አለን። ሰብሳቢ ባጣን ከሜዳ ነው ያው እዚህ ጋር እሱ ያስቀምጠን የምንኖረው ማለት ነው። እና አመት በዓል በደረሰ ቁጥር እየመጣ ይጠይቀናል። እግዚአብሔር ይስጠው። ወደ ሀገሬ ብሄድ ሀገሬ የሚያስጠጋኝ የለም። ማን ጋር ሄዳለሁ? ግን ከቤተሰብ ከሁሉም ከእግዚአብሔር በታች እንደ እግዚአብሔር ያው ሰብስቦን የሚያኖረን እሱ ነው። warroota jibbaman warroota dhukkuba HIVtiin qabamanii saba keessa addaan ba'an walitti qabe warra ija hin qabne warra rakkate warra beelee warra dheebote warra dhukkubsate humna kana walitti qabe gargaara hamma kana walitti tumtee kufa artii Oromoo keessatti waa hojjeta aadaa Oromoo keessatti waa hojjeta abbootii gadaa biratti waa hojjeta abbaa duulaa ta'e hojjeta qabeenyi isaa qabeenya uummataati waan qaburraa afaan nama ka'a waan qaburraa nama kenna tujjaarota hedduu ture biyya keenya keessatti har'as jiru kan Dinquu caalaa horii qaban meeqatu jiru mee tokko lamman saanuu fida nama gadi ba'anii uummata gargaaran televiziyooniidhaan naqanii walgayii bilchiginaa irratti argamanii miliyoonii 10 kennuu miti dubbiin Dinquu hiyyeessa gargaara uummata gargaara artii isaa gargaara afaan isaa gargaara aadaa isaa gargaara wal televiziyoonii fuulduratti ba'anii 10 miliyoon for bilchiginaa hin jenne kana miti eessaa kottati nama ta'ummaadhaan si gargaara ati Oromoo Boorana ati Oromoo Gujii ati Oromoo Wallagga ati Harargeedhaa dhufte ati Gujii eessaa dhufte namni siin jedhu Dinquu biratti qabeenyi Dinquu qabeenya Oromooti. Dinquu Dayyaas qabeenyi isaa qabiyyaatee kan hawaasaa takka kophaa kiyya deebiin waamne horii isaa. Kana fuji babalisel mambeyatin kananeza Oromoon akkasitti beeka Dinquu Dinquu har'a seexana fakkeessanii lafa ka'an Dinquu har'a hattuu fakkeessanii lafa ka'an qabeenyi Dinquu qabeenya Oromooti abbaa hiyyeessaati abbaa duulaati gargaaraa keenya maali har'a tujjaarota hedduu jiran keessaa addattinne Oromoon ni jaallata sabboonummaa isaatiif jaallata arjummaa isaatiif jaallata garlaafummaa isaatiif jaallata ummata isaa cinaa dhaabbachuudhaaf jaallata Oromoon. Barabbiin kan eebika baqana ganama takkaa'usee biraan dabaree rakkata nama. Ngayo
hojjata biyya gaaddisaa sabaaf gaachanaa. Walgahii soodareetti abbootiin gadaa godhan irratti foollee walitti qabanii Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa duulaa waan ta'aniif foollee walitti qabanii yommuu isaan gorsan foollee fuulduratti yommuu isaan waadaa galchiisan. Tokkummaa keenya cimsuudhaan uummata keenya aadatti galchuudhaan cimsuudhaan kan nu jalatti hafee waan amma nutti kenname kana gurmeessuudhaan tokkoomsinee obboleessa kiyya. Soodaree bakka ejjaatti beekamtu dur. Soodaree dur hoogganoonni gurguddaan ijoollee durbaa fudhatanii dhaqanii itti baala ga'an. Soodaree durii bakka yakki hedduun itti dalagamu Obbo Dinquun bakka aadaa godhe. Obbo Dinquun bakka abbootii gadaa godhe. Obbo Dinquun bakka itti dargaggoon itti qaraman godhe. Obbo Dinquun bakka aadaan Oromoo itti muramu godhe. Aadaa galma Oromoo godhe. Guyyaan kun irreecha fuulduraa soodaree keessatti kan dargaggoota walitti qabanii foollee walitti qabanii waadaa galchisan. Dhaqaatii lolaa miti aadaa keenya guddifannaadha. Tokkummaa keenya cimsannaadha. Mootummaatti mataa dhukkubbii kan ta'e kana. Mootummaan olola kan irratti oofsisan kan irratti akka waan Dinquun ijoollee ijaaree lolaaf qopheessutti olola irratti oofan. Aadaa Oromoo deeffanna bakka ittidhan. Tokkummaa keenya cimsinadhan. Irreechi baranaa akka bara 2016 sana wanti hin taane nu gidduu galtee dhiiga kan dhangalaanee fi foollee karaa abbootii gadaa ijaaranii qopheessuun kun mootummaatti mataa dhukkubbii ta'e. Mootummaan tokkummaa Oromoo hin jaallanne, mootummaan sabboonota hin jaallanne, mootummaan aadaa Oromoo hin jaallanne kanatu mataa dhukkubbiitti ta'e. Obbo Dinquu Dayyaasaa maal dubbatan bakka sanatti? Har'a jaroota kana gurmeessina, abbaa qabeenya gurmeessina, abbaa qabeenyaa abbaa garaa oduun ta'in abbaa qabeenyaa uummata isaatii duu gizee qabsoodhaa kan duu gizee dhugaa kan duu jaroota kana yaamnee muunnee kakachiisnee bara garee abbaa qabeenyaa ta'anii akkasitti dhufan irratti hojjenna hin qarqaarraa duuba isaanii ejjenna. Foolleen keenya hoo warri haadha kafana diimaa uffate kun maal eegan waa'eette Oromiyaan bal'oo fi dureettidha. Oduu dureettuu wanna nyaatullee kan dhabe foolleewwan keenya itti gaafatamtoonni foollee baay'ee jira. Isaanis akka darajaa isaaniitiin biyya isaan jiran irratti oomisha adda addaa keessa warri jiran isaan gurmeessinee foollee bichaa oduu ta'in abbaa qabeenyaa foollee uumuu qabnaadha. Abbaa qabeenyaa foollee abbootiin duulaa asitti walitti qabaman waggaa isatti ta'an irratti tujjaara ta'an akka mul'atan. Abbaa qabeenyaa akka ta'an. Uummata isaanii akka isaan tajaajilan sabboona akka isaan ta'an godhaa jedhama. Silaa kun mootummaadhaaf gargaarsa ture. Silaa kun mootummaan utuu ni beekatee mootummaadhaaf gargaarsa ture. Dargaggoota hojii dhabanii hojii banuun, dargaggoota hojii hin qabne hojii uumuun silaa mootummaaf gargaarsa ture. Obbo Dinquu Dayyaasaa qeerroo foollee abbootii duulaa walitti qabee wanti inni jedheef kana. Akka waan Obbo Dinquu Dayyaasaa loltuu addaatti uumate akka waan Obbo Dinquu Dayyaasaa loltuu addaa ijaarratetti ololli irratti oofame kanatu mootummaatti mataa dhukkubbii ta'e. Kana Oromoon walitti qabamuu kan hin jaallanne, Oromoon walitti dhufuu kan hin jaallanne, Oromoon qabeenya akka horatu mootummaan hin jaallanne kun mataa dhukkubbiitti ta'e. Kaayoo biraan qabu erga caasan abbootii gadaa abbaa duulaa jedhee na uume ani immoo abbaa duulaa kumaatamaan lakkaa'amu abbaa qabeenyaa uumuun qaba. Isa godhuudhaa har'a takka jennee calqaba. Soodaree kanaan dura bakka ejjaatti beekamtu soodaree mootummoota darban keessatti bakka waan yakki gaggadheen itti dalagamaa ture bakka ijoolleen durbaa meeqatti badaa turte keessatti Obbo Dinquu Dayyaasaa ergii gara isaatti deebise bakka aadaa Oromoo godhe. Bakka safuu Oromoo itti mul'atu godhe. Bakka abbootiin gadaa itti mul'atan godhe. Bakka itti namni qaramu godhe. Kana mootummaa mataa dhukkubse. Kana mootummaan isaan aarse. Rakkoo Wallagga keessatti ta'aa ture yeroo neetworkiin bade sana keessa uummata Oromoo kibbaa irratti gaggeeffamaa ture sana irratti abbootiin gadaa dhufanii achitti mari'achuun mootummaa aarse. Olola adda addaa irratti banuu jalqaban.
Erga gaafa sanaati mootummaan Obbo Dinquu Dayyaasiin xiyyeeffachuu jalqabe. Mootummaan sabboonummaa Oromoon jaallanne, mootummaan Oromoon akka mataa ol qabatee deemu hin barbaanne. Abbaa qabeenyaa, abbaa duulaa, abbaa hiyyeessaa nama tokkicha kana Dinquu Dayyaasa irratti bobba'uu eegale. Fiilmii adda addaa irratti dalaguu eegalan gaafa rakkoon kun achitti dubbatame kaase. Sirni gita bittaa Oromoon yoo barate biyya diiga jedhee akka hin baranne waan adda addaatiin Oromoon akka duufummaatti hafu gochaa ture. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaarraa ari'ataman haa balleessanis haa dhiisanis yeroo gaaffii kana haa deebi'u jennu akkuma mootummaan nuti ijoollee abbaa gadaati jedhu waan nuti dhiyeessine kana fudhatee gara barumsa isaatti deebisaa jennee waan amannuufi. Mootummaan ani ilma abbaa gadaa ofiin jiru kan abbaa gadaan dhageenya. Mootummaan ani ilma abbaa gadaa ofiin jiru kan abbaa duulaan dhageenya. Mootummaan ani ilma abbaa gadaa ofiin jiru kan qabeenya Oromoo irratti bobba'u Dinquu irratti bobba'uu jalqaban jechuudha. Haala barattoonni Oromoo badii tokko malee yuunivarsiitii adda addaa irraa ari'atamuun isaanii Obbo Dinquu Dayyaas mana barumsaa iskoolaarshiippii kennanii barsiisuun warra rakkataniif bakka kennuunsaa nama dhukkubsate gargaaruunsaa aadaa badde deebisuunsaa afaan Oromoo hacuucamaa ture akka inni dagaaguuf artistoota cinaa dhaabbachuunsaa nama keenya gargaaruunsaa nama keenya tumsuunsaa soodaree bakka ejjaa fi bakka waan gadheen itti dalagamaa turetti abbootiin gadaa walitti qabamuunsaa mootummaa kana aarse irratti jalqaban. Waggaa 20 meeqa warra dhiiga uummata keenyaa xuuxe. Waggaa 20 meeqa waggaa 50 meeqa kana keessa warri Oromoo lafarraa dugugamaa ture guyyaa tokko abbaan qabeenyaa dookumentariin irratti dalagamee hin beeku. Dinquu Dayyaasa irratti jalqaban. Ija Oromoo irratti jalqaban. Annoora Oromoo irratti jalqaban. Tokkicha Oromoo irratti jalqaban. Dookumentarii kijibaa. Dinquu Dayyaas badiinni qabu maal? Sabboonummaa isaatiin ala. Dinquu Dayyaas badiinni qabu maal? Gara laafummaa isaatiin ala. Har'a olola kanan jedhamne maqaa balleessi kanan jedhamnetu Obbo Dinquu irratti oofamaa jira. Har'a warra Oromoo ija tokkoon ilaalan jedhamu dhaaba Oromoo irratti olola toofama. Abbaa qabeenya Oromoo irratti olola toofama. Aktivistoota Oromoo irratti ololatu oofamaa jira. Har'a hammana waan hin jedhamne diinni ololli Oromoo irratti banamuu eegaleera. Ija Oromoo kan ta'e hiyyeessa kan gargaaru, rakkataa kan gargaaru, kan dhukkubsate kan gargaaru Dinquu Dayyaasiin dhabamsiisuudhaaf. Yeroo darbe dhiiga Oromoo meeqa magaalaa Adaamaa keessaa dhangalaasaa turan har'a Dinquun Obbo Dayyaas soodaree harkatti galfachuun isaanitti mataa dhukkubbii kan ta'e karaa ittiin Obbo Dinquu harkaa baasanii uummata isaanii harka galu barbaachuudhaaf har'a fiilmii adda addaa Obbo Dinquu irratti dalagan. Har'a fiilmii hammana hin jenne Obbo Dinquu irratti dalagan sababiin isaa sababii soodareetiin. Sababiin isaas soodareen maaliif nama Oromoo harka galaatiin. Sababiin isaas maaliif qabeenyi Oromoo nama Oromoo harka galaatiin warri dhiiga Oromoo xuuxuu bare. Dookumentarii adda addaa nama Oromoo irratti dalagan. Warqee shaakkisoo irratti dookumentarii yoom dalagame. Dhaloota dhufullee kan naaffise, kan Oromoo qeerraa buqqise, kan dhaloota keenya bal'eessaa jirutti dookumentariin yoom dalagame. Warra waggaa 27 darban kana dhiiga Oromoo xuuxaa ture irratti dookumentariin yoom dalagame. Fooqilee magaalaa Finfinnee keessatti samii keessa ol rukutee jiru lafa gosa Oromoo irraa dhabamsiisee irratti ijaaramaa ture irratti yoom dookumentariin dalagame. Maaliif har'a Obbo Dinquu irratti mootummaan dookumentarii hojjechuu barbaachise? Seera kam keessatti namni gibira hin kaffalle irratti dookumentariin kan dalagamu? Biyya keessattis ta'e biyya alaattis dhageenye hin beeknu. Namni dookumentariin irratti dalagamu nama yakka dalage duwwaadha. Maqaa gibira lafaan kaffalle, maqaa gibira hin kaffalle, maqaan kan hin kaffalle jechuudhaan Obbo Dinquu irratti ololli adda addaa geeffamaa jira. Har'a ololli Obbo Dinquu irratti gaggeeffamaa jiru dhimma Obbo Dinquu miti. Dhimmi Obbo Dinquu dhimma Oromooti. Oromoo iyyoomsuudha. Oromoo kolaasuudha. Oromoo akka inni gabroomu, akka inni of nama hojjisiisu tun taane akka inni namaaf hojjetu gochisiisuu irratti waan dalagamaa jirudha. Badiin Obbo Dinquu maal? Yakki Obbo Dinquun dalagan maal? Maaliif warra waggaa 27 harkaaf miila Oromoo irraa ciraa ture irratti dookumentariin dalagamne? Dinquu Dayyaas qabeenyi isaa qabiyyaatee kan hawaasaa takka kophaa kiyya jeemee ni waamne horii isaa
kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisa. ይህ ደግሞ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮችን ከማፈናቀሉም በላይ ሶደሬ ሪዞርት እንኳንስ ለአካባቢው ነዋሪዎች እንደ ሀገር ሀብትነት የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነት እየረሳ ከታለመለት ውጭም እንዲሆን አድርጎት የአካባቢው አረጋውያንና እናቶች እንባ ማቆሚያ ያሳጣ ፍትህ ያጡ አርሶ አደሮች ሀዘንን ያላበሰ ሆኗል። ኩኒ ዶክመንተሪ ዋልታን ኢንፎርሜሽኒን ቶርባን ደርቤ ከነ ኬሶ ጀቴዳ ሶደሬን ቆቴ ቡላ ናኖ ሰደ ጅሩ ይበቴደን ሶደሬን ቆቴ ቡላ ናኖ ሰደ ጅሩ ይበቴ ፍንፍኔ ነው ከም ቱር ይላል ማሊፍ ፍንፍኔ ረት ዶክመንተሪን ኡቱ ሂንደለገሚን አዳማ ረት ዱፈሜ ደለገም maaltu dudduuba jira har'a obbo Dinquun Dayyaas seenaa isaa agarteetu Oromoo hedduun ni beekama waan qaburraa nama namaaf kennu qabeenyi isaa qabeenya Oromoo waan ta'e Soodareen waggoota hedduudhaan bakka ejjaatti beekamaa turte Soodareen waggoota hedduudhaa fi warri aangoo qaban gurguddaan dhaqanii ijoollee durbaa itti bal'eessan har'a garuu bakka aadaa Oromoo ta'e har'a garuu bakka seerri itti muramu ta'e har'a garuu bakka abbootiin gadaa walitti qabaman ta'e har'a garuu Oromoodhaaf biddeen baase Oromoo 2000 oolituufitu dalagaa baaseef warri kun isaanitti dhaga'ame warri kun garaa isaan nyaatetu har'a obbo Dinquu Dayyaasaa irratti dookumentari dalaga qotee bulaa lafarraa buqqise yoo ta'e Finfinnee irratti maaliif hin dalagamne warra fooqii gurguddaa magaalaa Finfinnee keessa qotee bulaa mititi gosa balleesse gosa gullallee balleesse gosa galaaniin balleesse gosa abbichuu balleesse warra isaan irratti maaliif hin dalagamne har'a Oromoo hubadhaa mootummaa kana fuuldura gaafa dhaabbannu lafaa kaanee miti jibbiinsa Dooktor Abiyyi irraa qabaannee yookaan jibbiinsa obbo Shimallis irraa qabaannee miti dalagaa isaan dalagaa jirantu hamaadha Oromoo iyyoomsu karoora waggaa meeqaa fi mootummaan Itoophiyaa qabu galmaan geessisaa jiru ija kee bursu tokkitti abbootii qabeenyaa Oromoodhaaf Itoophiyaa keessa jiran keessa kan akka obbo Dinquu Dayyaas Oromoo wajjin iyyeessaa wajjin gattaa'e iyyeessaa wajjin nyaatu iyyeessa gargaaru nama akkasii dhabamsiisuu barbaadu. Kanaaf dookumentariin irratti ba'e. Waa'ee Oromoo lafarraa buqqa'uutu isaan gaddisiisee amma dhuguma. Waa'ee qotee bulaa Oromoo lafa Soodareerraa buqqa'uutu isaan gaddisiisee. Abeet gaddisanii duutaniitu. Hammana kiiloomeetirii 100 wayii deemanii achi dhufuurra Finfinnee dhumarraa maandan jalqabne dookumentariin. Ummata Oromoo naannoo Tuulamaa keessa jiran buqqa'anii magaalaa Finfinnee keessa waardiyaa mana namaa ta'an warra bakkee keessa bulaa jiran warra rakkatanii maatii isaanii dhabanii alatti faca'anii ijoolleen godaanaa tadaalanii keessa bulturatti maaliif hin dalanne dookumentarii. Maaliif har'a nama Oromoo tokkitti Oromoo wajjin nyaatee bulu wajjin nama aadaa Oromoo deebisuu wajjin nama Oromoo gargaaraa jiru irratti dookumentariin dalagamuun barbaachise. Kaleessa dablisummaa Oromoo irratti dalagan har'a immoo nama Oromoo irratti dalagan who's next Jawaar Mohammed isa sammoo eenyu irratti ETV irratti fidoo jechuudha ija kee jaamsuuf deemu Oromoo suusii mootummaa kana wajjin wal loluu hin qabu suusii mootummaa irratti bobba'uu hin qabu dalagaa isaaniitu kana dalagaa isaanii kana qotee bulaa 5 walitti fidanii interview gochuu maal biyyatu buqqeen keenya marra gosa meeqan nu jalaa buqqeen Finfinnee keessa achi maaliif hin jalqabne har'a obbo Shimallis Abdiisaa baay'een isinitti qaanfadhe mootummaan naannoo Oromiyaa baay'een isinitti qaanfadhe lammii keessa irratti gaafa waan akkasii dalagsiistan keessumatti iyyuu afaan Amaariffaatiin ija uummata keessanii gaafa burusitan namoonni har'a Adaamaa keessa haasa'an kun waajjira keessan keessaa hojjetu obbo Shimallis miindaa keessaniin jiraatu OBN irratti hin dalagsiisan bulchaan Adaamaa kun faan qaanii tokko malee saalfii tokko malee maqaan isaanii immoo irratti kan barreeffamee jiru maqaa Oromooti bara qaanii tokko malee hin saalfattan bilxiginnaan hin saalfattan hin qaanoftan uummata keessan nama iyyeessa isinii gargaaru nama rakkataa meeqa hojii banu dargaggoo meeqa isinirraa qabee jiraachisu irratti dookumentarii hojjettan harmee keessa irratti hojjechuuf dudduubatti hin deebitan abbaa keessa irratti dookumentarii hojjechuuf dudduubatti hin deebitan opiiniyoon hin qulqullooftu kan jennuuf kanaaf isin irratti bobba'an kanaaf isin irratti ka'an kun isiniif qaanii guddaadha kun isiniif salphina guddaadha obbo Shimallis
dhugaa waaqayyoo utuun isin ta'e har'a naangoo kanarraa rizaayinii godhe ta'a. Nama akka Dinquu Dayyaasaa mee ilaalame waan tokko iyyuu hin godhinne bareedinuma isaa kanaan uummata keessa hoo jiraate amma Obbo Dinquu Dayyaasatu qaraxa rafaa kaffaluu dideeti dookumentariin dalagsiisa. Eenyu irratti dalagdanii beektu kanaan dura eenyu irratti hojjettanii beektu kanaan dura ija Oromoo dhabamsiisuu barbaadu. Abaa irratti dookumentarii daladdu Dinquu irratti daladdu Borimmoo Juwaa irratti daladdu ija Oromoo dhabamsiisuuf deemtu sin Obbo Shimallis kun isiniif qaanii guddaadha. Pirezidaantii waan taataniif maqaa keessannaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa warrooti kun miindaa isin hirkaa fudhachaa dalagaa isaan dalagan kun isiniif qaanii guddaadha. Rizaayin gootanii nagaadhaan jiraachuu isin wayya. Aangicha gallakkistanii abbaa hiyyeessaa maaliif shaakkisoo irratti hin daladdeettanii warqee laga dambii irratti maaliif hin dalan isa luka meeqa namarraa fixe isa dhaloota keenya barbadeesse warra dhagaa emena biradiin guutee guyyaa tokko mandiidhaaf waa godhanii hin beekne warra dhagaa warqee wallagga keessa jiru guuraa jiran yubdoo keessaa guuraa jiran dookumentarii jalarratti maaliif hin dalan Shimallis kun qaanii guddaadha isiniif nan saalfadhe waa'ee keessan nan qaanee waa'ee keessan na qaanessitan nu salphistan Oromoo salphistan oppiidiyoon durii kun nu salphistan isiniif salphina guddaadha. Oromooni odaa oobdii isaa keessa dhaabbatu muka guddaa murum Dinquun akka muka guddaa kanaatiin gaaddisa nama meeqaaf ta'e hin murum Oromoon akkas hin murum. Nama Oromoo amantaan gargar hin baafne nama Oromoo gandaan gargar hin baafne nama Oromoo ija tokkoon ilaalu qabeenyi isaa qabeenya Oromoo ta'e sin qarqaara jedha bakkuma dhaqetti waan fedhe Dinquun qulqulluudha jechaan jiru haballeessu iyyuu wanta inni hojjetutu oppiidiyoon bilxiginnaan Dooktor Abiyyiin fa'aa walitti dammaramtanii gochuu hin dandeessan uummata kanaaf waan Dinquun tokko ittiin godhaa jiru waan Obbo Dinquun tokko ittiin godhaa jiru Dooktor Abiyyi Obbo Lammaa Magarsaa Shimallis Jinni Taayyee Takkalee hunda keessa walitti madadamte gochuu hin dandeessan uummata kanaaf nama akkasii dhabamsiistu nama akkasii dhabamsiisuu barbaaddu nama akkasii irratti dookumentarii dalagsiistu hin saalfattanin bilxiginnaan hin saalfattanin qaanoftanin Dinquu nama fakkaatu irratti maal TPLF waggaa meeqa nu saame arrabumaan nutti himtu malee dookumentarii jala irratti maaliif hin daladdan maal yakki meeqa magaalaa Finfinnee keessatti ta'an jiru yakki meeqa Oromoo irratti gosa irratti hin dalagamne gosa Oromoon dhabamsiifne yakka meeqa isin uummata tuulamaa irratti hin dalagsiisne yakka meeqa Oromoo irratti Oromoon ficcisiifne tuulama lafarraan buqqifne isin qaanfadha nama qaanfachiistu baay'een isiniif qaanee bilxiginnaa na qaanfachiistan ani isinii wajjin Oromoo ta'ee argamuu kottan qaane saree duwwaatu mucaasee haata nama keessan nyaattan isin lammii keessan nyaattan isin Dinquu wayyoo yaa obsasaa waan tokko isiniin hin jenne inni garuu waan tokko isiniin hin jenne nama Oromoo meeqa barsiise nama dhukkubsataa meeqa wal'aane nama rakkataa meeqa rakkinaa baase kanarratti dookumentarii daladdan Dooktor Abiyyi maal jettan magan amma ilma abbaa gadaa ta'e kan gadaan dhageenye wayyoo nu qaanfachiistan warra bilxiginnaa isinitti han qaanfadhe isinitti qaanfanne nu salphistan harkumti keessan warra waggaa meeqa uummata keessan saamaa tureef da'oof golgaa taatanii nama Oromoo tokkitti uummata isaa gargaaru hiyyeessa isaa gargaaru dhukkubsataa isaa wal'aana turatti dookumentarii daladdan kun isiniif salphina guddaadha kun isiniif qaanii guddaadha Obbo Shimallis utuun isin ta'e aangucha rizaayinii godha maal isinii godha maal gootu uummata wajjin hojjechuu nama Dinquu fakkaatu irratti ka'uu nama aadaan eebbise nama abbootiin gadaa eebbise nama hiyyeessa eebbise namni sooressi eebbise namni haati eebbise gallakkisa irratti ka'uun abaarsa isiniif hangadde baay'ee na gaddisiistan I'm so sorry Obbo Shimallis baay'ee hangadde baay'ee na gaddisiistan baay'ee na qaanfachiistan bilxiginnaan Obbo Dinquun garuu
obsa qaba. Keenya gingilchaa keenya marsaa 18ffaa irraa waan nu dhageessaniif guddaa isin galateeffanna. Sagantaa biraan hamma walitti deebinutti YouTube chaanalii keenya subscribe godhaa akkasumas walii daddabarsaa isiniin jenna torban gaarii.